Hojiin hojjechiisaa turan isaanii cinaa keellatti argamanii akka isin nu gaafattane hooggansa waajjira albuudaati. Ogeessa waajjira albuudaa hooggansa waajjira albuudaa hin qabnu aanaa irratti amma wal jala seenee jira sektoraalii sektorwaa wal jala seenee jiru cinaa keessaan ka ta'e sun bakka bu'aa waajjira bishaaniiti. Cinaa keessaan jira bishaaniif albuuda enerjii achuma jala jira jechuudha. Isaantu bulchaa dhimma albuudaa waliin wal qabatee sakkaataa saniin qopheessan jedhame waan ta'eef kana isinii kaasee carraa ta'ee mariilee garaagaraa gaggeessinee jirra. Yoo si dhuftanu marii gaggeessaa turre marii maan kenna bu'aa daandii hojaa hojjetamaa ture hanga ammaa jiru maan godhuu dandeenya kan jedhe dhimmootuma daandii waliin wal qabatee isa kaasaa turre sadarkaa hojii bara tareetti itti ilaallee hojiin kunis hojii bara kanaa keessatti waan ta'eef kufaatii bara taree kennarraa maan baranna kan jedhuu fi amma immoo waan nu qabatanii dhuftaneef gaaffilee isin nu gaafatuuf deentanu carraa ta'ee bulchaan cinaa kiyya jiran waan ta'eef an kallattumaan yaada gara bulchaatti isinii deebisee